Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Siinan Entertainment. Nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'a seenaa gabaabaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Seenaan isiniif qabannee dhiyaanne kunis seenaa nama Toomaas Saankaaraa jedhamuuti. Toomaas Saankaaraan umrii isaa 33tti aangoo qabate waggoota 4 biyyattii bulche. Maqaa biyya isaa bara kolonii Faransaay Upper Volta jedhamaa ture Burkina Fasootti jijjiire. Lammiiwwan biyyattiis Burkinaabee jedhamanii akka waamaman taasise. Burkinaabee jechuun namoota qajeeloo jechuu yoo ta'u, Burkina Fasoon biyya namoota qajeeloo akka jechuuti. Leellisaa paan Afrikaanizimiitti impeeriyaalizimiif jibbaa olaanaa qaba. Kunis ilkaan biyyoota dhiyaa keessa isa galchee ture. Jecha isaa "He who fears you controls you" jedhuun beekama. Callaan jechichaa kan si sooretu si to'ata jechuudha. Kanaafis gargaarsa alaa kamuu hin barbaadu jedhe. Akkuma jedhes humna biyyaa ijaare. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa humna biyyaatiin waliin gahe. Barnoota geejjiba fayyaa irratti bal'inaan hojjete. Umrii ji'oota 3 keessatti lammiileen biyyattii 35,000 ol ta'an barnoota bu'uuraa barsiisuun barreessuuf dubbisuu dandeessise. Waggoota 4 biyyattii bulche keessatti uwwisa barnootaa biyyattii parsantaa 13 irraa gara 73tti ol guddise. Torban tokko keessatti daa'imman biyyattii miiliyoona 2.5 ta'an talaallii dhukkuboota garaagaraa akka argatan taasise. Abbootii qabeenyaa irraa lafa fuudhee qonnaan bultootaaf hire. Kanaanis nyaataan akka of danda'an taasise. Aangoon isaaf uummata tajaajiluudha. Akkuma nama kamuu jireenya gadi aanaa gaggeessaa biyya bulchaa ture. Konkolaataa dulloomtuu tokko, saayikilii tokko, gitaara 3 fi wantoota bu'uuraa namni kamuu jiraachuuf barbaadu qabeenyi isaa. Ijoolleen isaa mana barnootaa mootummaatti ijoollee hiyyeessaa waliin baratu. Ganneen biyyattii haati warraa isaa qacaramtee hojjettuu mootummaa ta'uun hojjetti. Ministeerota biyyattiis jireenya irraa hafaa barsiifatan dhiisisee galii biyyattii hundaan jijjiirama biyya isaa irratti xiyyeeffate. Kun hundi hojiiwwan inni bara bulchiinsa isaa waggaa 4tti hojjete keessaa muraasadha. Marree lafti namoota qajeeloo fi onni irraa biyya isaanii jaallataniif yeroo dheeraa hin kennitu waan ta'eef onkoloolessa 15 bara 1987 shira nama waahila qabsoo isaa ture Biliyees Kaampaawureetiin fonqolchi mootummaa irratti taasifamuun ajjeefame. Dargaggeessichii fi qabsaa'aan sabaa yaadaa fi jaalala biyya isaa waliin umrii 37tti dacheerraa gargar bahuuf dirqame. Shira kanas kan xaxaniif hojii malaammaltummaa isaanii akka fedhanitti gaggeeffachuu fi biyya saamuuf yeroo itti uummanni isa faana socho'aa turanitti gariin horii namootaa akkasumas lafa saamuu kana malees qabeenya biyyattii dhuunfachuuf fedhii qaban. Uummata nagaa hidhuu, gartuun wal ijaaruun caasaa hannaa mataa isaanii diriirsuu akkasumas aangoo isaaniitti dhihaatanii shiftaa muuduun uummata mancaasuuf jecha Saankaaraa umrii isaa ijoollummaatti kutan. Gaafa inni du'u uummanni baadiyyaa tokko bu'uuraaleen misoomaa isaan fedhan hirmaannaa isaanii dabalatee waan hojjetameef hiriira deeggarsaa irra osoo jiranii du'uun isaa miidiyaa biyyattiin gabaafame. Uummanni misooma irra jirus harka saamtotaa bu'e. Haati warraaf ijoolleen isaas biyya Gaanaatti baqatanii haatiif abbaan isaas dhala isaanii dhabuun namicha shira xaxeen adaraa yoo ofiif ajjeestes natti himi ilmaan koo 2 hin dhabu jedhaniin. Garuu innis osoo dhaqee hin gaafatin hafe. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Siinan Entertainment. Seenaan nuti har'a isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan caqastaniif galatoomaa. Warreen miidiyaa keenya sabiskiraayib hin godhin akka nuuf gootan isin yaadachiifna. Galatoomaa ulfaadhaa. Hanga seenaa biraatiin walitti deebinutti nagaan sinfaana haa jiraatu.